أنا كراماتي كان أنا في جنة أنا في جنة أبانا كمور باتا يا زمر في ورا نتيجة راسينا عمنا كيف أتمكينا سنجري لا إله إلا الله أتمكينا سنجري ياسين اسم ماكيما والله ماكي دا ياسين كليسة والجالة وانجرو وان إسان لما لجوجرو ربي الآن مالي نمني تقوم بيو إسين قباتي مچاكنا وقا أفريف جالة ديجت يوكا وقا سدي يواجتو نمني سين جالة دينو أتني أونيدا maatii qaba maatii qaba ijoollee qaba ijoollee qaba asli onnee jechuun kenna yoo dogongorri jiraate nutu wal sirreessa dhiiroo yoo isin balleessite dhaabdu jennaan yoo inni argitee keessaan janaajjanee mucattii tana waan hin taane itti haasawe aslii kennatti jaalannaa ati ilmaarsiitii arsii keessan leessikkoo mantooti dhaabadhu jennaan Yaasimmee asirratti waa si hubachiisa beektaa jarri kun waliin haasa'anii turanii isin warri amma dhuftanii hin dhageenye guyyaa nama 4,000 ol irratti seenaadhaa fi asliin namarratti waliin haasaa turanii dhageeffachaa turre garuu amma dhugaan jirtu osoo yaada kana isin ibsin isi seenaan illeen jaalachuu haqa qabdi jaalalti waan rabbi uume asliin illee immoo nama jaalatamu nama dubartii dhiisinuu warri dhiiraatu jaalannu jechuudha jaalachuu haqa qabdi ammoo kanaan dura gastii waliin maali geema waliin taphatanii akka isa jaalattuu fi akka isa dinqisiifattus akka ilmoo isaallee jaalattu akka haadha seenaallee kabajju itti himtee jirti asliinillee himee jira san yeroo lama yeroo sadii walitti dhufnee kabajaa naa qabduuf jaalala naa qabduu natti himtee jirti jara keenya laal namni namoota fiigara yookiin akkatti paabliika irratti namni hedduun jaalatu ni jira nama kana micayyoon kun jaalattee akkanumaan osoo ittiin himin jaalalti yeroo warii taatu namni waan godhu yoo dhabe gabbahee dubbachuu danda'a ammoo walitti dubbatanii jiran yeroo walitti dubbatan keessatti waan gaarii an arge isiitu obsa dhabe malee asliin tasgabbeessee maaliif na jaalatta hagam na jaalatta ani haadha manaa qabaa yoo ati mana kiyyaa naa hayyamte yoo dhugaan onne irraa kana fuudhuu na jaalattu taate haadha manaa kiyyaa hayyamsiisee si fuudha reediin faalleen dubbisnee isin lamee walii kaleessinallee jedhanii ni jiran waliin haasaa bal'aa sa'a tokko yookiin sa'a lamaa ol waliin taphachaa turanii jechuudha. Amma wanni an argutti jiru namni ogguu nama jaalate kabira hin jirre dhiisiitti kama waliin jiru kanaayyuu quufu. Siigalee jaalalli hamaadha. Micayyoon tun amma obsuma dhabde. Wanni na arge keessatti asliin isii cufee waliin dubbachuu didee yookiin isii dubbisuu didee yookiin itti boonee osoo hin ta'in obsa dhabdee micayyoon kun herreegaa ol jaalattee yeroo dheeraa of ukkaamsitee taa'aa waan turteefi sadarkaa kanarra geette jedhee yaada. Amma garuu wanni nuti godhuu qabnu tokko ol baaniituma isii gaafachaa waan hin taane gaafachaa ooluu osoo hin ta'in namni nama jaalatu osoo namchichaayyuu hin dubbisin akkamattuu waraalumattuu namni nama jaalachuu waan danda'uuf tokko micayyoon akkasiin miidhamne tasgabbooytu godhuu lammata ammoo asliidhaan yeroo dubbisiinii micayyoon tun si jaalatte yoo feeta wal fuudhaa yoo feeta waliin fuudhinaa garuu ammoo dubbisiinii maaliif jaalala isiitu onnee ta'e keessa jira kanaaf irraan fagaatinii miidhaminii dubbisiin nagaa rabbiifaa tasgabbeessinii waliin taphadhufaa jechuun innuma jirti nama hundi jaalannellee beena namnillee nu jaalatee beena nama yoo si jaalatee akka malee ta'e irraan fagaattu itti siixee suutaan nama kana hubachiisuu waan dandeettuuf qabbaneessuullee dandeetta
Alaa kun laali warri namoonni gariin wannu faa hanjamaa faa godhanii qoosaa faa godhan jara keenya mijayyoo kana. Asi dhaga'i shallama ani wanti isin jedhu barbaade ani sagalee isinitti ol kaasuun barbaadu isin guutuun ilma dhiiraa kabajaa qaba. Sa'aatiin anaafiin itti walii qaxarre nama 4,000 fi meeqa irratti sa'a lamarratti walitti deebina. Reediin faallee sa'a lamarra walitti dhufnaadha. Ila sa'a kanaani nama dalagatu Suudi Arabiyaa keessa jira nama ishiin tibee Arabaa dhiqu jechuudha. Kana wallahi rafni kuno rafnes onnelle na dhukkuba isa eegu jira akkuma isin jettan ani isin caalaa beeketi miti ani intala teessan obboleetti teessani akka saama kana gastii kana irratti na dhufu isin gaafadhaan ammallee na deebi'e sa'aatii lama ga'ee jira yoo dhugaan lakki itti ashoofaa jedhe ani nama jechuun isa jaaladde waan inni gastii irratti haaseellee baay'ee namni jala turtan agartanii jirtanii ani gisee sanillee waan haaseef waan dhiiseen beeku maaliif jaalala jechuun ani amma isaa kana wallahi maal meeshaa achi kaayuu eessa bakkuma waa kaayeen beeku jechuudha reefu tana shaanaa jawaala osoo deemuun bakka kaa'u dhabe jawaa shaanaa namitti ta'e shaanaa jira jechuudha. Wallahi narraa miidhamte wallahi ana nama jaaladhee beeka waan ta'eef. Yerana dubbii biraa dhiisaati ibidda bamayirra guba jedhanii mijatti waan kana jirtuun agartanii asli sa'aatii kana qaxareef deemaati asfida dhiiroo maal taatan sa mucayyoo miira isiin kan jirtu arguu jirtanii asli deemaati. Please wala eeggachaa haasa'asufne lama shan waan inni dubbatee waan dhugaadha. Lama shan waan inni dubbate waan dhugaadha. Dhagayi seeraa teenna. Asli onne jaalachuu dandeetta nama gurgurtaas keessa jira nama kabaju ka akka orgitee barsiisaa Oromoo official ka jedhu kana mee rabbi sodaadha sheedillee walii godha isanillee faaloo godha bakka inni jirutti dubbachuun na dhibaan dhugaa isinin jedha haa ta'u nama gaariidha wallahi laali seenaa teenna seenaa dhagayi seenaa dhagayi aan dhugaa sitti maa dhagayi. Asli onne jaalachuu dandeetta yes jaalachuu dandeetta. Arrallee jaalachuu dandeetta borullee jaalachuu dandeetta. Jaalalli ati jaalattu si callaan yoo inni si jaalate obboleettitii sabbootuutii. Ani yoo inni sin jaalannee lakki ani jaalalala si jaalachuu danda'a haati seenaa naan hayyamtuu fi sin jaalanne jedhe waan irratti na jibbisan eegeen addunyaa tan irrattuu nan jaalanne dhugaa feetanii miti shamarran arsii maqaa goote akka jedhanitti du'ee qabrii keessatti laadii keessatti isa eeggadha addunyaa tan irraa dhabama. Asli ma qofa irraa deebii naa deebisa. Yaasin laali yeroo takka carraa naaf kenna. barsiisaa carraa kenna Takka carraa naaf kenna jarraa takka naaf kenname. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jara sagaleen jiru. inji. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Warra as keessa jirtu warri haasaa turtanii carraa nuuf kenna jara namaa taate irratti seenaati nuuf kenna jarra. Abbaasin booda. Waan dogongorina dhiifama takka jarraa hin dabarse. Basanbati obsi deebseentee barsiisaa carraa kenna barsiisaa Ayyee dubbadhu dafa. barsiisaa Amma bare yaasin waan guddaa dubbattee beeytanii namni jaalalli nama qabuu danda'a akka marattu namni nama jaallachuun homaa naman ajaa'ibsiisu. Baay'ee ajaa'ibsiifatamu fi gaaffii baay'isuun hin barbaachisu. Akkuma amma lama shan jedhe wajjillee dubbatanii jiranii mucayyoo obsa dhabe malee walirraa fageennallee hin qabanii. Doktarillee waan jiru haasanii jiranii akkaataa waan mijachuu danda'uu fi waan ammatti danda'amu waan ammatti hin danda'amne ilaalanii akkaataa itti tasgabbeessuu danda'anii ijoolleen akkana gochuu dandeettu amma akkuma inni dhufu gochuudha isaa inni dhufee akka tasgabbeessu gochuu malee waan addaa ammas sirni dubbatanii asitti amma argitanii jilbaan waa fixaa fi yookaan ammoo nikaa godheensaa Marattu biyyatti qabe rabbi miskiina walitti qaba. Inni dhufu malee tasgabbaa'uu hin danda'u jetti. Maarree namni maruu kooliiti akkuma amma yaasin jedhee namoota gurguddaa lama shanfaan illee dubbatanii jiranii asliin akka dhufuu danda'u gochuudha. Akkasumatti biifnee micayyoon ammoo tasgabbaa'ii maaliif namni lama maruu ka jaalattillee ka jaalatamillee kenna foontu foon jaalate umaa rakkoon qabu namni maatii qabaatullee sunillee argitanii ta'inni wajjin jirullee teenna micayyoon tunis teenna doktorichillee doktara kenna
kanaaf amma micayyoo gaafii baay'isuu akkamitti akkas ta'ee maali jechuurra dubbii akkanumatti walii hubannee doktoricha akkaataa argatuu dandeenyu irratti fi micayyoo tasgabbeessuu dandeenyu irratti yoo walii galle gaarii natti fakkaata. Dhugaa keessan barsiisan. Akkasii yaa. Jara naanillee waan akka itti dabaluu barbaada namni dura dubbatu jira natti fakkaatu eenyu isaanii taanee natti seenee barsiisa taaneeti. Dubbadhu. Dhaga'ama barsiisaa sagalee. Dhaga'ama dubbadhu. Dhaga'ama qulqullinaan dhaga'ama. Yaa jara naamma ol qabii fi gadi qabii dhiistanii formaata jirutti deemuun gaariidha. Mucattiin as keessa teettee bo'aa turte reefullee jala jirraa dhagaa turre. Amma yoo danda'amaa ta'e isa fidanii formaata gochuudha. Waan ammatti formaata ta'us yoo ta'e ammatti yoo waan ammatti hin danda'amnellee ta'e yeroo fi bakka akkatti sagantaa itti qabataniitiin waan godhamuu qabu godhutu formaata. Kanuman jedha haasaa dheeressurraa yookaan haasaa baay'isurraa gara hojiititti yookaan gara falaatitti deemutu murteessaa waan ta'eef yoo namni lakkoofsa isaa qabu jiraate itti dawwaltanii direct dhufee waan jedhu isinirratti jechuun barbaada. Namni jaballee inda kana jiranii Ustaaza Buyyaa inda kana jiranii isaanillee carraan jiraata affeeruu dandeettan. Ustaaza Buyyaa yaani mucattiin cimaa amantii barreessanii argina. Maarree jarana namnummaan tokkichirra deddeebitanii dubbatina furmaata akoon ageenu kotta wal jaalachuun dhugaa mucattiin jaalala doktoraatiin qabamuun dhugaa furmaanni maali yoo jettan an akka kiyyatti wanni nam mul'atu nama laalaati asuma keessallee haa ta'u gasti keessa seenee kana haa ta'u as keessayyuu ka jiru haa ta'u doktoratti ergaati nama bilbila isaa qabu haa ta'uti itti ergaati doktora waamaa fida. Kun kana jedhaniituma namni adii wal jijjiiraa deemuu irra gara furmaataa itti salphatu akkas wayyaati. Nama as keessaa dhaga'u jiraachuu mala dhageeffadhaa ka jarana please wal jalan dubbannu. Nama as keessaa jala dhaga'u jiraachuu mala yoo jiraachullee as keessa jiraachullee baate warra namoota 500,000 kana keessaa nama 2-3 yookaan nama jala dhaga'u hin dhabamu. Jeneraal asitti haati seenaa jala jirti. Haati seenaa jiran nan galcha. Didani qaado sensi saawulla na didani jala jiran garuu. Daadha seena. Qabdi masaanuun furratti fuudhuuf waliin seentu si galchina dhiisa. Ayyee yaasinii fi lama shanii namni yaasinii beektan namni kun nama. Jeneraal Duubee keenya ulfaadhu wayyami. Ulfaadhu wayyami. Ati zarii gootaati. Waan dubbattu beektaa akka itti dubbattu beeka. Laala dhiiroo. Dhiiroo dhagaa. Haarguddoo jechuun ulfinnaa fi kabaja qabdi. Abboon ministeera kaa'u. Gadaa Oromiyaa muutirra godhime. Itti fufiyaas. Laali. Haarguddoo jechuun ulfinna qabdi. Kabajaa qabdi. Hin galchina. Dhiiroo hin galchina. Yaasin ulfaadhu. Laali akkana godhama Yaasin laala akkana dubbii tana hin gabaabsa. Seenaa na dhageetta? Laal yoo nu kabajje wal kabajnalleedha. Guyyaa kanallee si jala teennee sillee kadhachaa turre hin boo'in jennee intala durbaatii asliin nama jaalatamu dubartii takkaa dhibbuu nama isa jechuun waan dhuguma beekla namni jaalatamu nama mileena jaalata asliidha. Maaliif dubartii qofaami nutiyyuu warri dhiiraa an obboleessa kiyya akka waliin wallaa akkasittiin jaaladha. Namni hojii dhaabbata isaa haasawa isaa namni waa hedduurraa nama jaalata. Duuba amala waan gootu sagalee kee baafattee jirtaa sagalee ofiif taate onnee teetiif sagalee taatee jirtaa yoo dhugumatti nu kabajje anallee warra si waliin rakkachaa turellee warra eessuma kee yaasinillee gastii kana qiluu godhiin urachuufiiti bilbila kee yaasinii ergi asli isin dubbisnaa akka tinurraa miidhamtullee barbaannu namni nama ofii qabata gurruma waan takka marii takka illee dhagayiniti gastii tana cufi ammuutan.
والله ايش قصدين تشوفوا وانا سنين سلا مجايو نالا ما بالبل نبرة جرارك كومتي مجايو تنا بالبل عنو مال قونا فما يو دكتور يتشكر ورقة بدين برسيسا كانوا قونا لال واني كوني يولالو فلانتاو أنما جالت شو دندا بايك أن دوبرتي تك جالت شو دندا دوبرتي سنمو جالت ديف ميت أميف أرجع شو دندا وان بدو هدو تجرا وان تيف نيجيون توني لك ميدام تنبر بانو أصلين لي ماتي بولتيك أبا لما بولتيك أبو اللي بيتا بولتي نما توني سي ركو أمو دندتي وان كنا جواب سونغاري يا تسقبل سما في ملء برام مسلافو أذا نمايو صبري أنا صبري كل دير جرت برام ما بعدين أرجع مو يوجدت لكن فدو دبي وندا سرتين دبتاني دبي وندا كاتين دبتاني آتي mana nu cufiiti yaasinni jira reediini dubbisna asliisni dubbisna teennee akka inni yeroo gabaabaatti dhufee si dubbisu goona haganuma dubbii ati mana nu cufi akkana dhufee dubbisu osoo hin ta'in ani asirratti bahee dubbadhee miti asirratti anaa fi asliin awwalallee waan takkitti waliin hin galin waan takkitti san asirratti fixee waan inni barbaaderra ani waadaa isinirratti waadaa rabbillee waadaa namallee hin galaa yoo ammallee hin danda'amin boritti jechuudha yoo kan dide intalti artii takka artii keessallee intalti qacaleen tanyaatiin taree firee eeggatu mana kiyya Oi sena dubbina sirratti yaadumuu feetamo keessaan si yaadumuu feetamu ani maalika keessan naadhumu maal godhaa akka intala arsii keessan hin fidatin ani waan yaadasii wadhaa fi micattiin tun ummata kanarratti waadaa naa haa galuu waan tokko naa haa jedhu jechuu jirtiiti nama kuma kanarratti as fida waan tokko haa jedhu sabboona qalchi sabboona qalchi dhiifamu itti fufame sabboona qalchi mee namni tokko yaada takka jala fuudhaa please yaada takka awwala waan kana natu kaaseme isii dhiisaa waliin haasofne naani ofiifuu waliin haasa'uu dadhabne isimatti deebinee gaafii gaafataa irraa nullee doggoraa irra jira kenna. Yoo mana haqqa intalatti gaafii dhabbataan jaanjettinaa jiran ofiif gaafadhaa malee mataan jaanjettin. Yoo mana akkasiin cuftu barbaadan 2-5 warri kuni warra wajjin haasa'ee keessaan argitee amshiin bakka akkana goona jedhee wal amansiisuu dadhabee jaalala wal qabsiisee lafara wal harkise dubbiin nu galtee jirti bar mucattiin jaalala kee lafa harkifne sanii obsuu dadhabdee ol baaftu bishaan tokko danfee ol booga jiga amma wanni godhani sa'aatii 2 booda wal garra jedhee mi asliin ni dhagaa jira dubbiin tun biruma geetti namni online irraa saa kan dhabamu hin jiru aslii fiduu namni dandeessa fidaati gada asliin bira geettu son taane haati seenallee zala jirti maakilleen zala jirti walumaan jirna seenaa bakka ni miti ani yoo haati seenallee bultiitii yadii maa bultiitii keessa seentee afur fuudhuun sadi fuudhuun lama fuudhuun sunnaa miti obboleettiiti ya bultiitii irraa bu'ii jettellee os seentee haa dubbattu obboleettiiti ya baga jaaladhe abbaa manaa kiyyaa kabajamaa sirni nuti baasee nama mee afaan jedhamu laal amma nama barsiisatu as keessa jireenye Sena mee jara Mea faccia. Sena dhaggeeffadhu. Calisitu mantai nu walitti haasofna. Ilmi islaamaa tokko yookaan intalli islaamaa takka argitee dubartiin dhiira caalaa argitee dubartiin waan feetu hunda obsitee gara qabatti. Obsi laal wanni nu asii jennu kana wayitti nusi waliin dhaabbanne ammas si waliin dhaabbatara wayitti nusi waliin dhaabbanne dubbii tanatti quba qabuu dandeenyu yoo asliin deebii nuu kenne amma ati nu obsee jara yoo asliin deebii nuu kenne asliirraa dhabne illee sillee si qabatuu dandeenya bara akkuma amma lama shambaanu akka ati miidhamtu akka ati waan mijattiin obsattiin ne bar gada ane mee bilis yeroo takka carraa naa kenname yeroo takka carraa naa kenname mee obboleettii carraa naa kenni. Dr. Abduu Sen nagal jira Dr. Abduu Sen galchi. Ada seenaa lee osoo daatti uummatuma kanatu sirraa qaba. Lama shan. Yaa. Sodaatiin haadha seenaa lee osoo daatti uummatuma kana sirraa qaba. Hageeffadhu eegi dhiiroo. Lama shan. Sabboona kiyya. Haati mana asli onne. Liifama naa godha. Arsii moo arsii miti. Oromo. No. An gaafii si gaafadha naa deebisi. Lama shan dhagayi. Haati mana aslii ilma arsiiti. Sabboontuu arsiiti moo
sabbootu arsiitii miti. Sabboontu Jimmaa. abbaa Jifaari sabboontu intala warra sanyii mootichaa. Laal haati mana aslii Jimmaadhaa miti. Walii galama waliin gallu. walii galle. Okay. Seenaan mucattii arsiiti moo mucattii Jimbaati? Arsii. Eenyu itti aana? Jaalala. Yaasin dhiisi waan akkana Yaasin gaafii seenaa eessaa kana dhiisi. Hin ta'u dhiisii siin jedha. Haadha seenaatiif bakka mijattii dhiisi. Mee abachaa gaafatu jara. Lama shan dagay si kabajaan. Please gaafii si gaafate carraa naa deebisi. Mee rabbi sodaadhu lama shan mucattii Jimmatu itti aana moo mucattii Arsiitu itti aana? Ani lachuu waluma qixatti. Obboleessa kiyya dhiisi gaafii akkanaa siin jedhan. Gaafii akkanaa dhiisi Yaasin hin ta'u wanti akkana gaafii akkana jaalatan hin ta'u. Gaafii bareedana gaafate haadha seenaa itti aana Yaasin. Yaa Arsiidha ta'e. Yes. Waan akka booroo dhugaa jirtu jiran. Abboo dhageettani isin gaafadhani lama shan gaafadhe. Lama shan yoo naan jedhe mucattii Jimmatu itti aana irraa bu'a. Hiyoo sanii miti Yaasin hin kenna. Mucattii Arsiitu itti aana yoo jedhe hin haasofne. Dhiiroo afaan naqqabinaan mee lama shanii kenna rabbi sodaadhu rabbi si aane rabbi si qalaqe rabbi si uume sodaadhu mee rabbi sodaadhu Arsiin qorsooma keessattuu wayyooma. Aslii onnee jechuun ilma Arsiiti. Sii deebisa Yaasin gabaabsiyyuu sii deebisa yaanni. Hayyee itti fufi mee akkuma tinaa deebitu dhageessa. Gubbarra taa'ee isin xiinxalee aan dhugaa dubbachuu malee duuba deemuun beeku. Isin xiinxaleen na ajaa'ibdan. Maal si ajaa'ibdannee jedhe. Maalli jiru dhaggeeffadhaa uummata keenya amma dhaggeeffadhaanis barisin waliin hin lakkaawamaa barisin waliin anis lolaa jira asirratti jiraami wayi isin qofa jechuu fedheeti. Isin waa kana haasa'uun sirrii miti. Siifama naa godhu sabbootu kenna. Si jaaladhaa. Ilamee ani yaada waliigalaa isin yaa kaayu. Dursa waan hundarratti dubartii dursaa dura waa'ee seenaa Ayya itti fufime. Okay na dhaggeeffadhaa. Sirriitti na dhaggeeffadhaa uummata Oromoo ani shugguxii Oromooti. Dhukkaasu malee dhukkaa'uun beeku. Saniifuu na dhaggeeffadhaa. Wanni joo asirratti eenyu maqaan seenaa asli jaalachuu dandeessa. Jaalaltii waan dirqamaan dhufee miti. Jaalachuu dandeessa. Okay rakkoo miti. Garuu as biratti wanni beeku qabdanii haadha manaa isaa kabajamtuu haadha ilmoo isaa asirratti maqaa yaamuun barbaachisaa miti. If danda'e waa'ee mataa keetti dubbadhu. Intalti gosa itti heerumte qofatu gosa isii ta'a malee gosti isii dhalatte gosaa miti. Jeneraal Dube si kabaja si jaalala obboleessi kiyya. Laakiin barsiisaan mee naaf haa deebisu. Mee rabbi sodaadhu Arsii jechuun qorsooma. Namni isii fuudhe aslii onneeti. Aslii onnee jechuun ilma diida'aati. Kanarratti wal mormna. Amma waa'ee ifa kana dhiifne utuu karaa Mormii qabdi. Kan seenaa falmataa kanatti ceene furmaanni si maali? No. Eegi. No, dhiisi waa'ee gardummaa isaa haati seenaa isa haasaas akkasii waggaa shanitti dubbatamee numu dhiisisan. Dhiisi waan akkasii. Akkana Arsiin qarsoomaa minaamanii sana dhiisi. Obboleessa kiyya bakka haadha seenaa kana dhiisii siin jedhee jira bari. Siin jedhee jira bari. Yaasin waan akkasii kone waa biraatti nama Dr. Abduse seenaa dogoggoraa ilmaan Oromootti himuun hin ta'u. Si jaalladha. Laali Dr. Abduse si jaalladha. Ani gaafii gaafanne namni gaafanne laali obboleewwan kiyya laali namni gaafanne Oromoo. Yaasin abbuuta carraa naa kenni please yoo dandeesse. No sii kennaa eegi.
Oromo officially gaafadde. Yaa Oromo achi keessaa bahi. Seenaa falmata muut gootanii laal Dr. Abdusee keeda. Dr. Abdusee. Galatoomi. Oh my God, man. Dr. Abdusee nagari. Dr. Abdusee si gaafanne ali. Carraa si kennu eegi mucatti. Eegi. Namna gaafadde. Radio Larkis furmaata karkaa qabu se radio Larkis. Laali dubbee keenya dhaabaddu. Namna gaafadde Oromo official. Mee Oromo official gabbai. Wanda si gaafachuu barbaadu akka nama tokkootti kabajaaf ulfinnaan. Mati irragat Ani carraa maatii kenna anuun ficcanne. Afaan dhaqabu barbaadda. Yaasin marfee waraannatee jira seenaa. Mee intala doktorichaati mucayyoon tun hafuura abaafattu jaran intala doktoraati. Oh my God. Me maakidha carraa kenni yaasii yeroo takka please. Dr. Abu jarri keenya warri waa'ee seenaa haasoftan. Dubartii dursa waan hundarratti dubartii dursaa dura waa'ee seenaa haasoftan. Ayyaa itti fufime. Okay, na dhaggeeffadha. Sirriitti na dhaggeeffadha uummata Oromoo ani shugguxii Oromooti. Dhukaasu malee dhukkoo hin beeku. Saniifuu na dhaggeeffadha. Wanni jiru asirratti eenyu maqaan seenaa asli jaalachuu dandeessa. Jaalaltii waan dirqamaan dhufee miti. Jaalachuu dandeessa. Okay, rakkoo miti. Garuu as biratti wanni beeku qabdanii haadha manaa isaa kabajamtuu haadha ilmoo isaa asirratti maqaa yaamuun barbaachisaa miti. If danda'e waa'ee mataa keetti dubbadhu. Tokkoffaa Yaasiin waan ati jettee irratti waa'ee isin jimmaa qoy obsa tokko nama diin dubbatina. Taarsii tutti ana moota jimmaatti an jecha jettee sanarratti maalin siimanii meeta jaartiin shanyummaan qabu gandummaan qabu jaartiin waan hunda caala waan hunda caalti aarsummaa caalti waan hunda caalti jaartii jechuun jaartii waan hunda caalti. Saniifuu waa'ee jaartii isaa kabajamtuu haadha ilmoo isaa dubbachuu dhiisiti waa'ee jaalala isarraa si qabe qofa dubbadha. Warri kaanis haadha seenaa maqaa hin kaasina. Kanaan isiniin jechuu barbaadan. Yaa amma ati seenaa bilbiltee uummanni TikTok irratti maqaa qofaa zarii jaarraa abbaa gadaa zarii elemoo qilxuuti keessatti illee makiidha. Nusi beeyna. Yoo antu kun Yaasinoo bannaati yeroo marfee waraannattee jirtu gastiin seeni maaliif beektaa? Ambaayyaa si jaalladha. Dubbii balleessisaa yeroo marfee waraannattee jirtu. Wallahi wayfani uummanni jala taa'u dubbachuu barbaada ani ba'uuf deemaa seenatti namni kun dibbi lama kun borimmoo Yaasin gandummaa qabatee jira waan ta'eef namni marfee waraannattee dubbataa jirtu makkii miti. Meesii gaafata. Waan si jaalluufan sitti meeqanii marfee waraannattee gastii irratti namni dubbataa jiru makkii moo makkii miti. Isin makii haati makiin uf dandeettee dubbachuu jirti bara. Obboleessa kiyyaati. Yaasin fataa binuun warabbi yaaraa daali. Ati kilaba kootti galma'uu qabdaa yoo qoyme. Kilaba kootti si galme. Yaasin kilaba kootti galmaa jira. Amma gara keenya gara dubbiitti deema. Yaasiniin qalladaa hin taphataa gara dubbiitti deema. Amma namallee wannaan barbaachisu gara dubbiitti deema dubbii gabaabsaa. Naa dheeressaa ooltani. Waa'ee haadha seenaallee akkuma makiin jette dhiisaa as keessaa baasaa isiin taphaan ala. Jechiin tapha kana keessa galchinaa jechuu barbaadeetti isinii galee. Wanni dubbattanii wama doktora kennaatii fi wama seenaa dubbadha. Dhumate dubbiin achuma bira. Mee Dr. Abduseen yaa dubbatu mee Dr. Abduseedha carraa kenna. Seenaani waan tokko seemu jaallachuun jaamaadha dhugaa rabbii batalee shamarran qalbiin jira akkuma harma jiraatti ni raafaman jedhan dhugaadha. Nama hin beekne irraas ta'u jaalalli qabuu danda'a. Maaliif jaalalli si qabe jedhanii komachuun hin danda'amu. Jaalalli itti barbaade nama qabe jaalalli jaamaadha jechuudha jedhu sun
dhugaan. Amma seenaan kun yookiin sobaa qoosaa jirti jechuu dandeenya nuti asirratti ajandaadha jenna. No, ajandaa ta'uu dhiisuu danda'a. Dhugumaan jaallattee ta'a. Obsitee itti machuu sodaachuudhaan gaafa fagaataa dhaqu xaaxessite waan kana. Maaliif jaallatte jennee komachuun hin qabnu baga jaallatte onnee nama jaallachuu qabaachuun waan tokko jennee galateeffannaa seenaa. Furmaanni jiru maali? Ansi jaalladheen jira of miidhuudhaan akkanan ta'aa otoo hin taane tasgabbiidhaan asli isa siireesii. Uummanni kunis qoosaa kolfuu koomentii otoo hin taane jecha siireesii ta'e irra gad dhaabbatee intalli dhugumaan si jaallattee jirti shamarran miskiina erga nama jaallatte immoo na fuudha jettee dubbachuun jaalala daangaa darbirraayu nama kana nama jaallachuu argachuun carroomuudha dhugaa dubbachuudhaaf bara kana keessa. Kanaafi asliin itti yaade isa dhugaatiin Dr. Asliin itti yaade waa hanga afurii fuuchuun waa rakkoo wayitii miti dhugaa dubbachuu waan aadaa safuu Oromoo cabsuus akka amantiitti safuu cabsuu miti. Erga isiin dhugaadhaan jaallattee waan keessatti jiru yaabbaxa ifandaa jettee dubbatte asliin biyya kana fiduus haa ta'u bakka isiin jirtutti nikaa godhattee halaaleffadhee nan fuudha yoo jedhe dhibban dhibba ofitti amane dhiira namni isa dhowwu hin jiru nikaa godhatee fuudhee dubbii kana gabaabsee mucaanis wanti isiin of miitu hin jiru jaalalaan maashaallah jennee quraana qaraanee fi walitti buusifnee ragaa kanaa dhuftee wajjin jiraatu. Maali rakkoo tokko hin qabu wal fuuchuudha. Kanaafuu waan akkanaa kana ajandaa dhuma guddaan godhina namni wal jaallachuun. Yaa Dooktor dubbiin kana laali dubartiin baaftee waan garaa jiru himachuunu rakkinna shamarran yeroo baay'ee mana maadamii keessatti rakkatanii jaalala sodaatanii baay'ee akkasitti carraa dhaban. Kanaafuu carraa kana fayyadamtee gabbaattee dubbachuu itti dhibee himachuu jechuudha. Kan booda dawaan argama. Kanaafuu mana yaalaa yoo dhaqxe dhukkuba kee himatte malee dawaan argattu mucaan waggaa maqaa fiillee seenaa jettee moggaafattee jechuudha. Yeroo baay'ee piroofaayilii isaa keewwachuudhaan mucaa jaalalaan miidhamaa ture. Yaabbaxa ifandaa jettee kana dubbachuun si baay'ee natti toleera. Otuu nuti waxxaatiin jirru nama jaarsa ijoollee qaburraa qabanii cubbuu guddaadha maashaallah. Bakka rabbiin fiqirii si qabsiisee nuti lafa jirra garuu maaliifu? Laal Dooktor dubbiin tun ilaal dubbiin tun faalla. Zabana silaa dargaggeessi jaalatamuu qabu. Amma namni gurguddaa jaalataara zabanaa dhiira silaa dhiirri jaalachuu qabdu dubartiin jaalataarti. Kanaafuu dubbiin wal faallaa ta'e waan ta'eef amma isin reedii illee ajjala reedii wal harkisa. Jeneraal Duube gara biraan kutin jaalalti bakka shabaabummaa fi bakka jaarsummaa gidee teessan keessan boo'ina nuti kan irraa dubbachaa jirru dhimma mijattiiti malee gidee keessan keessaa bo'attaniif jaalalli bakka jaalalaatiif bakka amma dubbii nama tokkorra dhaabbattanii dubbiin godhina jara kenna furmaata barbaadan an dubbiin jedhe malee akkas ta'uu qaba jenne yaada furmaataa kaaya. Dr. Abduse. Dr. Abduse. Yaasino. Dhaga email al galgala kana. Jaalani du'ee jira. Bada yema ki. Du'ee jiru dhaga. Dr. Abduse na dhaga. Na dhaga Yaasino dubbat. Dhagai warra sira jirtan ani bari isin caqafatu jira dhiiratu as kennee turi Yaasin eessumu Yaasin turi dhiiratu as keessa jira ilmi dhiiraa kabajaa qabdi jecha jedhee calisu jira. Mee hundi keessan naa obsaa. Seenaa assalaamu alaikum. Seenaa. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, amma tartiibaan gaaffiif deebii ilmoo namaa akka nama afaan Oromoo waliin dubbatu akka nama anis doktora tokkootti hiriyaa doktoraati. Jaalalli irraa si qabe immoo hiriyaa kiyya doktora nuti wajjin biyya Chaayinaatti baranne tokkorraa si qabee. Ammaati maal akkasi gargaar akka ilmaan Oromootti akka hiriyaasaatti. Shamarran jilba qabu. Doktor Micayyoo amma gaaffii deebii hin dandeettu laallee dadhabnee dhiifnee bar mari'anneetuma furmaata kaa'uu qofa malee gaaffii deebii hin dandeettu. Ilmaan Oromoo keessattuu ilmaan Arshii dubartiin jilban qabdu nagaafadhu. Waan jirutti hima. Isin gaafatiin isin booyaa turte. Ani wajjin booyaa ture. Halkanii fi guyyaa. Ani na dubbifti jedhee yaadetani la ana wajjin haasa'uu dandeessu. No, isin wajjin dubbatiin dhiira wajjin dubbadhu. Doktor ati illee ofii janachuu beektaa? No, wallahi ani gaaffii waan isin jette kanarratti waan isin kaa'atte ulaagaa isin kaa'atte laalee. Yoona wajjin dubbachuun barbaanne dubbee wajjin dubbadhu. Jeneraala dubbee wajjin dubbadhu.
rakkoon hin jiru. No, jechuun ani akka nama as jiru tokkotti akka nama asii bira jirutti furmaata isa dhugaatti ce'uufan malee ani. Ajanduma asirratti dubbadhu. Dr. Abduusee rakkoo gaaffii isin gaafadhu warra gastiirra jirtan. Maaliif asitti argamtan? Mijayyoo tasgabbeessuufi. Hai Oromoo. Okay, maaltu isra jaalalti duutee jirti bar jaalalti. Ana Oromoon tunna ajaa'ibdan. Makii maali olti keessa duute nama biraa keessa duute jechuu keetti moo akka maal jechuu? Indee namni biraan jaalataa bara. Akkasii miti na dhaggeeffadha. Ani uummanni Oromoo ka tiktaakii hunna ajaa'ibdan. Sibsabaan amma teessan micoon duuf deemtu lubbuu oolchuudhaaf immoo waa'ee jaalala isii qabee irraa xiinxaluu deemnu bannaataachuu addunyaan nu koobaltee warwanna nuti itti jirru kan. Addunyaati baatu obboleetti anatu sare. Obboleetti dhagaye. Addunyaati baatu anatu sare. Maatii gaafii akkana kana maa nama gaafatatti akka galgalaati ajandaa kana keessa beektaa mi quba qabda gaafii akkana kana maa nama gaafatatti. Ajaa'ibdanii Biti obboleetti ta'e takka ta miidhamaa jirtu takka tammana madaam keessa miidhamaa jira nama Oromoo bira beekamtii qabu ilma Oromoo jaaladhee jettee boo'utti jirtu duuba teenne haalaalu moo maaf gaafii akkana kan gaafatatti. Isin xiinxalee wallahi gubbarra taa'ee isin xiinxalee aan dhugaa dubbachuu malee duuba deemuun beeku. Isin xiinxalee na ajaa'ibdan. Maal si ajaa'ibdee jedhe. Maalli jiru dhaggeeffadhaa uummata keenya amma dhaggeeffadhaanis barisin ooliin hin lakkaa'umaa barisin ooliin anis lolaa jira asirratti jiraami wayi isin qofa jechuu fedheeti amma dhaggeeffadhaa. Ati makkiidha siin jedhe. Laa ilaaha illallah nama namatti haasahiin. Ati makkiidha siin jedhe. Ati makkii nama biraati. Yasin isin makima wallahi makida Yasin isin makima waa kana haasawuun sirrii miti siifama naa godhu sabbootu jedhu si jaaladdaa ilamee ani yaada waliigalaa isin yaa kaayu waa kana haasawuun sirrii miti ilaa yaada waliigalaa isin yaa kaayu La, ilamee takkitti yaada waliigalaa isin kaa dhageeffadha yaada waliigalaa takkitti sana dubbachiisa. Dubbii tokko waan gaafadha jeneraal dhiifamaa wajjin wanti hin gaafadhu. Hammisiin keessa halal yoo inni akkana naan goone akkana roho godha jechuu jedhu hanga guyyaa meeqaa dhaabbatatti keessa isiin. Kana mee gaafattaniittu? Sanitti deebina qoy doktora kiyya uummata waa gaafatu kana waa hima. Ila ajandaan mucattii tanaa doktora jaaladhe jetteemi. Namni ajandaan kun ajandaa isii kun garaa isin nyaate keessatti hirmaadha caqasaa fi furmaata kaayaaf. Kuwwani yoo isinii ta'uu baate cadhisaa allaqe kanuma dubbii waan biraa hin gaafatina yoo gurbaan namoota ajandaa isii oofu kana keessa doktorri kun nama as keessa dhaga'uuf wayii qabaatee ka fiduuf ta'e keessatti hirmaatee fiduufi. Saniin ala ajandaa namaa jijjiirsisuu maali isiin rakkatteet uummata gabbaasteemi. Furmaata barbaaduufi furmaatan barbaaduuf namni jedhe deemuu wayya. Kanaafi gaafii keetitti deebi Dr. Abduusee. Okay, seenaa yoo fakkeenyaaf seenaa. Dr. Abduusee waan ati kuma hin qabne jira. Guyyaa kana micayyoon booyaa turte gastii bantee gara nama 3,000 ilaalaa ture. Eegas booda Dr. dhufee gastii mana isaa banii micayyoonis achi dhuftee Baali rakkoo hedduu jiru hunda dubbatanii maayikii miidhachi turtee doktor wajjin illee haasa'anii jaalala isaa qabduuf illee itti himtee reediin faanillee amma laali micayyoodhaa fi doktorri waliigalaan anama bakka itti rakkoo micayyoon keessatti uumamteen arge reediitu maayii irratti maal jedheen seeta footoo dhalaa sadii akkasitti sansalataa walitti harkisee fe'u tokko keessaan fooloo kiyyanaa deebisii keessaan naquun namii jedhee micayyoo yeroo san narvis taate beete ani ka jaaladhu asliidha malee reediin maa akkasna amma akka isiin gastii irratti lammata deebitee asii haala biraa keessa galtu ka aslii reefu naan jedhe si jaaladha maalii naan jedhe suni kijiibaa maaliif reediin isa bira taa'ee muudii qabatanii waan jedhu fiddi. La ilaha illallah. Muudii qabataa dubbii tana reedii uume jechuu bar. Talammata bala lammata reedii mukaase. La ilaha illa reedii